السلام عليكم نجي أبرا من ربي بكجر تنتي اسم برا حجرات وخندا وجه جرتن كون أرميا بجني دينا ولا مو سكنتات ندور سودان اسني ولين تركي تايسا هنقط أموراتين وردوف من دقتنا ودوان وقتوان يرورو تك اسم برا كاباني فمو كان له أرميا بجن سبسكرايب كردان ملتو بالبلا خن فولا دور رجوسان أمو بنتشو هند دقتنا سنجنا سدفا خين خن الرا خن خيستي حالا كبتما أما بدي تين خيس جرتو في خيستو جما ورانا تيفي فلنو أما جيفو مدي مخنا وجي والكبته ودي فنوون بلا اسني فوق دور أفر كمني تجرا هنقط أموراتين وردوفان أفيراتين يتان كبجاتي تولد أوتو تخيني ودي فنون جركبات نسمبران جهودا ياران تناك أبني واهي فلنو برخنا خيسة بيتي تيني جيسودا في ديمو يشوف فلنو مرسات ربو فارمو مرسات الديتا فايتين كراون جيس بارتي نبوغيتا چوردا سريفمني يو هنتاس فمني فلنو رتي هنر مارجي ياران تنا بسباسي تجرا خان رتي أمو بسبالله سمبران جيج Partiin gorsaa dhimmoota baha Afrikaa Muummicha Ministeeraa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa gamtaan Dimokiraatawaa Simrat murtee mana marii Federeeshiniitii fi boordiin filannoo dhimmoota falmisiisaa ta'e irratti dabarsee yoo hin sirreeffamne filannoo irratti akka hin hirmaanne beeksise. Naannoleen filannoo 5 naannoon Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhaban qofa isaanii mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka dorgoman murtaa'uu boordiin filannoo beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa gaafa wiixataa baaseen dhimma kana dubbate. Boordiin filannoo biyyaalessaa bu'uura murtee mana marii Federeeshiniitiin naannoleen filannoo naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduutti wal dhabdee keessa turan 5 Humeeraat, Korem Aflaa, Tsimlatii fi Raayyaa Lamaaxaa hanga dhimmichi furmaata argatutti addatti filannoo akka gaggeeffatan beeksisee jira. Paartiin obbo Geetaachoo Raddaa garuu ibsa kana mormuudhaan xalayaa mormii barreessee jira. Paartiin gorsaa muummicha ministeeraa obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu murtee kana heera mootummaa kan faalleessu jechuudhaan qeequun xalayaa mana maree Federeeshiniitii fi boordii filannoo biyyaalessaatiif barreessuun mormii isaa ibsee jira. Xalayaan obbo Geetaachoon itti mallatteessanii fi murtiin mana marii Federeeshinii naannoo filannoo irratti dabarsee akka ilaalamu gaafatu keessatti murteen naannolee filannoo falmisiisaa ta'e irratti murtaa'ee sirna heera mootummaa kan diigu walabummaa dhaabbilee kan diigu akkasumas sirna heera mootummaa cabsu ifatti kan mul'isu jeeti jira. Obbo Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti ibsi boordiin filannoo biyyaalessaa baasee daran kan nagaa booressu jechuudhaan qeeqe. Garee TPLF irraa adda bahuudhaan paartii haaraa Simrat jedhamu kanneen hundeessan keessaa tokko kan ta'anii fi gorsaa dhimmoota baha Afrikaa Muummicha Ministeeraa kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa xalayaan boordichaa fi mana marii Federeeshinii irraa bahee jedhamu nagee biyya keenyaa daran kan booressu malee hiikaa biraa qaba jennee hin amanu jechuudhaan barreessan. Paartiin Simrat murtoon mana marii Federeeshinii kun boordii filannoo meeshaa siyaasaa akka ta'uu fi amanamummaa filannoo kanaa gaafii keessa galche jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira. Paartichi manni marii Federeeshiniitii fi boordiin filannoo biyyaalessaa murtee kana yoo hin fooyyessine filannoo fi hojiiwwan seeraan alaa kana fakkaatan biroo irratti akka hin hirmaanne xalayaa kanaan beeksisee jira. Itoophiyaan akka lakkoofsa Habashaatti caamsaa 24 bara 2018 keessa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa gaggeessuudhaaf karoorfattee jirti. Dhimmoota filannoo kanaan wal qabatee falmii kaasan keessaa tokko bakkeewwan naannoleen kaaba Itoophiyaa lamaan irratti wal dhabanidha. Boordiin filannoo naannoleedhaa fi buufataawwan filannoo galmee filattootaa gaggeessuudhaaf jiru akka lakkoofsa Itoophiyaatti amma 22/2018 ifa godhee jira. Kana hordofees manni marii Federeeshinii Itoophiyaa xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti amma 25/2028 barreesseen dhimma bakkeewwan wal dhabbiin itti ka'u murtee dabree itti himuudhaan beeksise. Akkaataa wal dhibdee kanaatiin bakkeewwan wal dhibdeen itti ka'u hanga furmaata argatutti mootummaa naannoo Tigraayin ala ta'anii qofaa isaanii kallattiin mana marii bakka bu'oota uummataatti filannoon akka taasifamu murtaa'uu beeksisuu hime. Filannoon mana marii naannoo fuulduraatti murteen heeraan gaafa furamu yeroo mijataan filametti gara fuulduraatti akka taasifamu murtaa'uu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaas akkaataa murtee Federeeshinichaa akka hojiirra oolchu ibse. Dhimma kanarratti gama naannoo Amaaraatiin ta'ee gama naannoo Tigraayitiin yaadni kan nama hin jiru. Filannoo biyyaalessaa 7ffaa irratti paartiileen kanaan dura filannoo lagatan kanneen akka ABO fi KFO dabalatee ni hirmaatu. Haa ta'u malee dirreen siyaasaa cufamuu ibsuun komii isaanii kaasaa turaniitu jiru. Dhaabni biyyattii bulchuu waajjiraalee isaanii cufuudhaan akkasumas qaadhimamtootaa fi miseensonni isaanii hidhamuun dhiibbaa irratti taasisaa jiraachuu paartiileen mormituu garaagaraa irra deddeebiidhaan yeroo kaasan dhagahamaa ture. Mormii kana quba akka qaban kan himan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Meelaatawarqee Haayiluu rakkoolee kunneen furuudhaaf guyyaa guyyaadhaan hojjechaa jiraachuu himan. Komii paartiileen siyaasaa kaasan kana furuufis boordichi koree bakka bu'oota boordii filannoo paartii mormituu komii dhiyeessee fi paartii biyya bulchuu of keessatti qabate hundeessuudhaan hojjechaa turuunis himame. Rakkoon waajjirri cufamuu jira, hidhamuun miseensotaatis ni jira. Boordiin filannoo qaamolee hidhaa kana raawwatanii rujaamaniif xalayaan barreessa ni gaafate jechuudhaanis dubbachaa turan.
Itti dabaluunis caasaan deebii laatu ni jira. Kan deebii hin laatamneefis ni jira. Dhimma kana ilaalchisee boordichi qaamolee dhimmichi ilaallatu hundaaf gabaasa godheetti jira jedhan. Yaaddoo waraanaa Tigraayitti cimeen dhiphanne jechuun jiraattonni dubbatan. Naannoon Tigraay waraana waggaa 3 ture irraa osoo hin bayyanatin yaaddoon waraanni haariin ka'uu mala jiru cimaati jira. Gama naannoo Amaaraa daangeessutti walitti bu'iinsi torbaan 2 ture dhaabbatus ammallee hawaasni naannichaa yaaddoo guddaa keessa akka jiruun maddeen ibsan. Dhihuma tanallee jaarmiyaan idil addunyaa Kiriis Giruup jedhamu muddamni mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi naannoo Tigraay fi Eertiraa jidduutti hammaate waggaa 3 booda gaanfa Afrikaa waraana balaafamatti deebisa yaaddoo jiru akka qabu ibseeti jira. Jaarmiyaan kun ibsa baase keessatti haalonni waraana kaayesuu danda'an mudachaa jiraachuu eeree waraana eegaluun salphaadha garuu waraana dhaabsisuun baay'ee ulfaata jechuudhaan jaarmiyaan kun ibse. Sababa waraana naannochitti ka'uu mala jiruun hanqinni maallaqaa baankii mudachaa akka jirus jiraattonni himan. Waraana federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti cimee jiruun walitti bu'iinsi mudachuu mala sodaa jiruun jiraattonni bakkeewwan naannichaa garaagaraa irraa sodaa qaban ibsachaati jiru. Namni dhaabbatee idil addunyaatiif dalagu tokko akka himetti waraanni ka'uu mala oduu jiruun dhaabbanni isaanii hojii akka duriitti dalagaa akka hin jirrees hime. Lammiileen biyya alaa dhaabbaticha keessa dalagan Tigraay gaddiisanii gara Finfinneetti galaati jiru. Walumaa gala Tigraay keessatti waraanni ka'uu sodaa jiruun dhaabbileen gurguddoon addunyaa kanneen naannoo Tigraay keessa qubatanis naannicha keessaa baqachaati jiru. Hojjetaan tokko akka himetti hojiin dhaabbata gargaarsa namoomaa kuni kan dhaabbate oduu waraanni ka'uu mala jiruun qofaanii miti. Haa ta'u malee odeeffannoo dhugaa qondaalli nageenyaa dhaabbatichaa nuuf qoodaniin jechuun dubbate. Oduun miidiyaa hawaasummaa gubbaa waraanni ka'uu mala jiru daldaltoota hedduu miidhee akka jiru barreessaan olaanaan mana marii daldaltoota magaalaa Maqalee obbo Barihee Arkabee hime. Jijjiiramni guddaan kan mul'ate meeshaawwan gara Maqaleetti seenan irrattii fi fakkeenyaaf gatiin zayitii, shukaraa, paastaa fi ruuzii irratti jijjiiramni guddaan nutti mul'achaa jira jechuudhaan hime. Qondaalli kun akka jedhanitti rakkoon kun Maqalee qofa osoo hin taane magaalota biraa naannichaa keessattis dachaadhaan mudachaa akka jiru hima. Obbo Fisaa Gabruu magaalaa Shiree Sillaasee keessa kan jiraatu nama hojii daldalaa irratti bobba'ee jiraatudha. Yeroo walitti bu'iinsi torbaan 2 dura mudate akka waraana duraan isan taana jeetii yaaddoo ture jechuun dubbata. Meeshaalee bu'uuraa irratti gatiin daballiidhaa akka turee fi qondaaltota waliin ta'uudhaan akka gabaan tasgabbaa'u gochuu dubbata. Hojjetaan gargaarsa namummaa baankiiwwan torbaan 2 oliif maallaqa gahaa akka hin argannes hima. Ani mataa kootiif torbaan 2 maallaqa hin baafanne baankii keessas maallaqni homtuu hin turre jechuudhaan rakkoo naannichatti mudatee dubbata. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay odeeffannoo raayyaa ittisa Itoophiyaa naannoo Tigraay akka seenuuf mootummaa federaalaa ajaja dabarseera jechuudhaan odeeffannoon tamsa'ee guutumaa guututti soba jechuun morme. Hoogganaan bulchiinsichaa Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradee gaafa sanbataa ibsa fuula feesbuukii waajjira pirezidaantii mootummaa naannichaa irratti baasaniin dubbiin soba ta'uu beekse. Dhiheenya kana humni ittisa Itoophiyaa naannoo Tigraay akka seenu mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayiif beeksisuusaa odeeffannoo miidiyaalee hawaasummaa adda addaa irratti qoodamaa turuun ni yaadatama. Kaleessaas raayyaa ittisaa kaampii naannichaa keessatti bobbaasuuf waliigaltee irra gahamuu isaa kan ibsu barreeffamni biraa maxxanfamee ture. Bulchiinsi yeroo ibsa haaraa baaseen himannaa kana lamaan haalleeti jira. Ibsichi mootummaan federaalaa raayyaa ittisa Itoophiyaa akka Tigraay seenuu ajajee jira jechuudhaan odeeffannoon akka tamsa'aa jiru hubachiise. Bulchiinsa yeroo Tigraayis akkuma kaampii ajaja kaabaa duraanii keessatti waliigalame karaa adda addaatiin bobbaafamaa jira jee. Bulchiinsi yeroo maxxansaalee miidiyaa hawaasaa kana odeeffannoo dogongoraati jechuudhaan kan ibsu yoo ta'u tarsiimoon maddaa fi kaayyoo yaadame odeeffannoo akkanaa kanaan uummata Tigraay burjaajeessuudha jechuunis morme. Bulchiinsi yeroo Tigraay odeeffannoon tamsa'aa jiru guutumatti soba ta'uu ibsuun hawaasni keenya odeeffannoo kanarraa of qusachuu akka qabaniin ibsuu barbaade jechuudhaan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa himaniiti jiru.